Hayyee akkam jirtu hordoftoota keenya. Qophiin keessummaa keenya jalqabeetiin jira. Sagantaan kun sagantaa TV afaanota sagantaa afaan Oromooti. Qophicha qopheessee kan isin biraan ga'u dhaabbata promooshinii miidiyaa Abdii Luuceeti. Qophiin keessummaa keenya egaa eegaleetiin jira. Isinis agaa xumura qophii keenyaatti akka nu waliin turtan abdii qabna. Yoo yaada qabaattan bilbiltanii karaa lakkoofsa bilbila keenyaa nu biraan ga'uu dandeessu. Kallattiidhumaan gara keessummaa keenyaattan isin dabarsaa nu waliin tura. Ayyee keessummaa keenya kabajaa baga nagaan dhufte. Isinis baga nagaan nu eegdan jedha. Ayyee egaa yeroo kee nuuf laattee waamicha keenya kabajjee iddoo kanatti argamu keetiif guddisnee si galateeffanna. Egaa nuti siin beeka. Daawwattoonni keenya immoo namni siin beekne jiraachuu danda'a. Keessaayyuu daa'immanii. Mee Adem eenyu? Eessatti dhalate? Eessatti guddate? Ani weellisaa Adem Ahmed jedhama. Gara biraatiinis muuziqeessaadhas. Ani iddoon dhaloota kiyyaa godina Arsii itti dhaladhe jechuudha. Ayyee egaa keessaayyuu sirboonni kee hedduun isaanii aadaa Arsii wantoota of keessatti qabatanidha. Egaa namoota hedduu keessa ni jirta. Egaa wanti nuti waliin kaasnu egaa namni sirbarra jiru egaa waan baay'eedha. Keessaayyuu saayinsii muuziqaa maal akka ta'e ni beekta. Mee kana saayinsii muuziqaa maal fakkaata? Mee akkamiidha? Sirba yookaan walumaa galatti muuziqaa yoo fudhanne karaan saayinsiin ittiin jedhuu fi karaan mootummaa fakkeenyaaf yoo dubbanne muuziqaan saayinsii keessa yoo ta'e ilaaltuu fi yeroo mootummaan amma gabaa irratti yookaan amma magaalaa keessa jiru yoo ilaalle baay'ee garaagarummaa fagoo addaan jira jechuudha. Wanni saayinsiin jedhu irraa xiqqoo baheeti jira jechuudha. Ulaagaa silaa saayinsiin jedhu san harki caalaan hin guutanne jechuu ni dandeenya. Kanaafuu saayinsiin muuziqaa bal'aadha. Saayinsiin muuziqaa jennu saayinsiin instrumental music yookaan meeshaalee muuziqaa inni saayinsii mataa isaa qaba. Gara sagaleettis yoo dhufne immoo saayinsiin sagaleedha akkasumatti kan of danda'edha jechuudha. Vocal technique yookaan teeknika sagalee ittiin baaftu, ittiin shaakaltu, ittiin gabbiftu of keessaa qaba jechuudha bal'aadha. Torimee vocal teeknikiin kun saayinsiinaatiitti sagalee baastu kun namni tokko sirba sirbuudhaaf yookiin sagalee baasuudhaaf ulaagaa guuttachuu qabu jira. An callisee sagalee uumama kiyyaa baasuudhaan dura akkamittiin hin baasaa? Haala kamiyyoon sagaleesseen sirbi kiyyanaaf qajeeluu danda'a wanti jedhan jiraan. Mee kun maal fakkaata? Sagalee yoo jennu sagaleen bakka lamatti qoodama. Sagalee yookaan noise sagalee akkanumaan fakkeenyaaf haasofnuu fi sagalee wanti tokko fakkeenyaaf muka tokkos yoo rukutte sagaleen dhagahamtu sagalee. Sagalee muuziqaa ta'a. Fakkeenyaaf gara aartiitti yoo dhufne sagalee kamiin sagalee muuziqaati. Sagaleen baay'eedha. Wanti tokko sagalee irraa uumama. Garuu achi keessa immoo karaa aartiitiin yoo jennu sagalee muuziqaati. Sagalee muuziqaa keessa yoo gallu saayinsii mataa isaa qaba jechuudha. Fakkeenyaaf yoo fudhanne anamma gaaf baadiyyaa jiru saayinsiin maal jedhaa? Namni tokko fakkeenyaaf sagalee uumamaa qaba gurbaan sun. Sagalee dabarsanii uumama qaba sagalee uumamaati. Sagaleen saayinsiidhaan miti jedhama. Saayinsiin immoo kan jedhu maaliif namni kamiyyuu sagalee wajjin namni dhalate hin jiru. Gaafuma garaa haadhaatti gadi bu'u namni weellisaa dhalate hin jiru. Sagalee uumamaa namni ittiin shaakala waliin dhalate hin jiru jedha saayinsiin. Isa kana immoo mirkaneeffachuudhaan maal yoo jennu fakkeenyaaf baadiyyaa keessatti namoonni baadiyyaa akkamitti sirbanii sirboonni aadaa akkamitti sirbamaa yoo jennu kuni hin beekne malee waa tokko shaakala godhan isaan. Gaafa waan sagalee kana sirbanii immiteetu godhu jechuun waa tokko akkeessuu waan naannoo isaanii san jiru akkeessuu sagalee amma namni naannoo sanitti sirbu hawaasni naannoo sanitti sirbu akkeessuu jechuun karaa biraatiin piraaktikaalidha. Shaakala jechuudha isaan waan sana fudhatan beekna malee waan san adeemsa keessa waan san shaakalaa jira jechuudha. Namni tokko lafumaa ka'e akkuma ka'een waltajjiitti bahee namni sirba hin jiru. Yoo xiqqaate naannoo isaatti hin sirba aadaa hin shaakalaa
fakkeenyaaf sirboota gurra isaa keessa jira namni weellisuu naannoo san keessa jira yoo baates sagalee hawaasni sirbu san guyyaa guyyaadhaan shaakala godha miteetu godha achi keessa namni sun sagalee qarataa dhufe jechuudha shaakalaan waan san fedhe malee arruma gad ba'e arruma namni sagaleetti ba'e hin jiru kanaafuu saayinsiin waan adda addaati yoo qorannoo keessa seenne waan kana nu mirkaneessa jechuudha. Ayyee mee gara keettaa deebinu jalqabbiin sirba keeti egaa naannoo Arsiitti keessaa yookaan loowwanidha kan baay'atanii gaafa loon eegdu shaakala eegalte moo namnumatu sagaleen kee bareedaadha otoo sirbite sirraa miidhaga jedhe moo mee haala jalqabbii keetiin nuuf ibsime. Amma namni karaa sagaleetti yoo deemne daamumarraa kaa'eetiin fedhiidha jechuudha. Waan tokko yoo fedhiin si keessatti dhalate yeroo baay'ee waan san hordofta. Ni hordofta osoo hordoftu amma namni sirbu baay'ee baadiyyaa keessas namoonni waliin sirbu nu baay'eetu jira. Achi keessaa immoo namni sirriitti fedhii qabu fedhii keessaa namni qabu waan san yeroo hunda deddeebi'ee shaakala kana ta'uudhaaf fedhii of keessaa san osoo hin beekin shaakala jechuudha inni san. Kana keessa hawaasni keenya fudhatte hawaasni keenyaayyuu artii mataa sanaan qaba. Fakkeenyaaf faaruu loonii ati faarsaa guddattu innu artiidha. Sirboonni aadaa hawaasni qabu aadaan mataa bal'aadha achi keessatti shaakalliin ati gootu artiidha. Ani jalqaba osoo gara muuziqaatti seenin dura baadiyyaa keessatti maal aadaa sirbaa ture. Sirba aadaa sirbaa. Sirba aadaa gaafa sirbu kana tirri dhiita jechuudha. Isumarraa darbee gara gaafa mana barumsaatti deemnu barsiiftonni pereedii muuziqaa jira. Gaafa waan kana nu barsiisan achi keessa selektiin godha jechuudha. Fakkeenyaaf anamma sagalee qabaachuu kiyyayyuu hin beeku. Antu beekaa barsiisonni gaafa selektiin godhaa jiran gaafa nu filaa dhufan gumii afaan Oromoo keessatti fa'a kilabiiwwan muuziqaa gumii afaan Oromoo keessatti kilabii muuziqaa adda addaa gumiin muuziqaa jira. Achi keessatti achuma keessa barsiistonni puushina godhaa dhufan jechuudha. Ati gara kanaan odoo deemte bu'aa gaarii fiduu dandeessa kan jedhu kallattiin natti agarsiisanii anis haaluma sana irraa ka'uudhaan guddinatti gaafa dhufu sirba aadaa odoo sirbu gara guddina Arsiitti biiroo aadaa fi turizimii mana barnootaa keessaa dhufee nu filate jechuudha. Maalidhaan nu filate gaafa sana aadaadha. Aadaa nu gaafatanii aadaa hawaasa keessa jiru isa dheedhiisan sirbaa fi ture. Achumarraan gara muuziqaatiin gara muuziqaa saayinsii isa jalqabaa jechuudhaaf guutuulla jechuu baanne kiiboordii waan adda addaa wajjin walitti dhufuu eegalle. Achuma keessa immoo shaakala karaa biraatti cehaa dhufne jechuudha adeemsa keessa. Tole daawwattoonni keenya karaa foddaa TV nu ilaalaatiin jirani. Egaa sirboota hedduu sagaleedhaanis kan sirbite akkasumas immoo kiliippiidhaan kan hojjette ni jiru. Mee jalqaba sirbatittiin gara aartiitti dhufte. Ittiin sagaleen kiyyaa bareedaadha. Yookiin bareedaa miti jettee ittiin of madaalte nu yaadachiise yaadatta? Tokko reebsi himee jira sirboota aadaati. Tiyaansee mootu osoo sirban qabaatin sirbuma namaa miteetu gochaa ture jechuudha. Fakkeenyaaf sirba dursa sirbuma keessa sirba aadaa osoo sirbe hore gaaree kiyyaa hore gaaree kiyyaa hore ni loowwani hore seen oolani hore gaaree kiyyaa hore waan akkana kanaan sirboota aadaa. Sirbichi beektee meeshaa maleetu bareedaa ta'a sagaleen kee gaafa meeshaan itti dabalamu daraan akka bareedu egaa daawwattoonni keenyas karaa foddaa televezyiiniitiin nu hordofaa ta'an jirani. Egaa Adem osoo meeshaan ittiin dabalamiin sagaleen isaayyuu bareedaadha jedhanii akka murteessan abdiin qaba. Egaa kanarraa jechuudha kanati kaatee gara sirbaatti dhufte. Ergasii immoo hojiileen ati hojjette maal fakkaatu? Ergasii hojiileen ani hojjedhe gara baanditti makamne booda xiqqoo gaafa baadiyyaatti akka aadaatti sirbituu fi gara baanditti yoo eegalte xiqqoo adda karaa qabataa jechuun riitmikaalii karaa rukuttaa isaa eegdaa iskeelliiwwan adda addaa keessa taphatu hin jira. Jalqaba achitti makamne jechuudha. Achi keessatti gabbifataa deemne ogummaa kana achi booda mootuu karaa
Baandii keessa gallu sirboota adda addaa eega baandiitti makamee booda sirboota aadaas haa ta'u sirboota garaagaraa baasee aadaa uummataa fudhee gabbisuudhaan gara uummataatti aadaan kun akka guddatu gaheen irraa eegamu taphataa ture jechuudhaanis akka waan irraa eegamu gama artiitiin jechuudha. Tole Adem wantoonni gammaatti kaaste wantoota barumsa gaarii dabarsuu danda'anidha. Keessaayyuu mee gara kiliipota keetiitti yoo dhufne ani gama kiyyaan sirba kee uumaa deebisii jedhu aadaa wajjiniin guutame sirba baay'ee bareeduudhaan san keessaayyuu immoo gaafa sirbi tokko gaafa sirbamu namni sirba sirbu duudhaa saba isaatii aadaa saba isaatii gama hundaanuu ibsa. Uumaa deebisii immoo gaa keessa baay'ee sirba shubbisaanis ta'e sagaleenis ta'e wantoonni hundumtuu namatti toludha. Daraan immoo kan sirbicha bareechee immoo haadha manaa kee waliin sagaleedhaan isheetu si jalaa qabee sirbe egaa gidduutti daawwattoota keenya biraan sirbicha ni geenya. Mee uumaa deebisii kana akkamittiin hojjettame? Sirba uumaa deebisii sirba uummataati. Sirba uummataa yoo ta'u wanta kana sirriitti keessa gallee hawaasa keessa buuneeti. Qoranneeti kan baay'ee sirbi suni sirba baay'ee turaadhas. Gaafa sirba tokko hojjennu sirba qofaa miti kan hojjetamu. Aadaa san keessa maaltu jira? Fakkeenyaaf sirba aadaa Arsii gaafa sirbinu waa hedduu keessatti ilaalla jechuudha. Waltajjiirratti baanee sirba otoo hin taane aadaan nyaataa jira, aadaan uffannaa jira, aadaan fuudhaa heerumaa jira. Haga danda'ametti seenaa isa wajjin kan wal qabatu skriptiin barraa'eet aadaa isa wajjin kan wal qabatu. Maaliif waan kan dhalootaaf dabarsina waan ta'eef nu boruu ni darbina. Dhaloonni immoo maal baratu qaba kan jennu osoo hin dabin osoo aadaan sun waan takka ittiin makamin bifa saniin baasii guddaadhaas nama gaafata waan san sirriitti qoradhee waan san uummataan gahuu danda'eera. Baay'ee fiidbaakiin achirraa argadhes baay'ee kan na gammachiisuu fi fudhatama guddaa kan argatee fi waan gaarii dha laata fiidbaakii jirurra kan itti milkaa'edha yaadanis. Tole hojiilee hagammaa hojjette keessatti egaa ciminni ni jira, dadhabinni ni jira. Namoonni keessaayyuu yaadni uummatarraa dhufu hedduudhaan sirba kee irratti iddoo akkanaatti hir'ina qabda, iddoo akkasiitti cimina qabda waan jedhamee ka'eera hojiilee ati hojjettu keessatti. Hojiilee hagammaa hojjedha keessatti harki caalaan baay'ee anis of eeggannoodhaan jarjareen hojjedhu. Waan hojjechuu qabu san yeroo dheeraatti fudhetan hojjedha. Maaliif dafee gabaatti baasuu qofa osoo hin taane waan naannoo sanii na barbaachisu waan beekurraa jalqaban nan hojjedha nan yaala. Waan hin beekne irratti illee namoota mariisa. Maaliif namoota dheennaan aadaa akkuma kiyya aadaatti jiraatanis seenaa san wajjinis fakkeenyaaf sirba tokko hojjechuudhaaf uffannaarraa eegalee fakkeenyaaf sirba baaroo gaafa hojjennu amma baaroon maaliif marxoo fa'a uffatu maaliif marxoon maaliif barbaachise waan jedhu seenaa san wajjin kan wal qabatu waa hedduutu jira. Imaamaa matatti maratan kan wajjin wal qabatee waa hedduu qo'atta duuba isaa gaafa sirba tokko waraabdee achi baasuu qofa osoo hin taane wantoota baay'eedha. Safuu hawaasa sanaa aadaa uummata kanaa meeshaalee kana wajjin deeman fakkeenyaaf meeshaaleen faayaa fakkeenyaaf baaroo gaafa yaadannu dhanqashee kanaaf seen jira waa hedduutu jira waan as keessatti kaaf haa ta'u guutumaan guututti waan san kiliipirra galchinee achi keessatti xumuree jechuu illee danda'uu baannu kallattiidhaan aadaa san wajjin kan deemu sirriitti qoranna jechuudha. Hangammaatti fiidbaakiin gaarii jira. Ani immoo akka hanqinaatti abbaanuuf hanqina ofii kaasuu danda'a. Fakkeenyaaf hangaaf jalqaba saayinsii muuziqaa erga baradhee fi osoo hin baratin dura rinni kiyyannin argachuu. Gaafa albama baasu eegawwan san bira darbee wantoota san saayinsiidhaan dabalataa dhufee ogummaa san gabbifachaa gaaf dhufe iddoo hir'inatti qabu anuu of beeka. Namni biraa osoo natti hin himin waa hedduu ofirratti arguu danda'a jechuudha. Karaa hawaasaatiin hir'ina akkanaas gubbaarra waan tokko namni kaasuu danda'a malee diiteel saayinsii isaa san hawaasni keenya sadarkaa jajji godhu san irra hin geenye. Ogeessuyyuu nama muraasa waan san iddoo akkanatti rakkoo qaba jedhee namni kaasuu danda'u nama muraasatu jira. Kanaafuu hanga ammaatti wantoonni hamaan baay'ee natti ka'an hin jiru. Encouragingii fi jabaadhuu malee wantoota biraa ammas akka dabalu wantoota aadaa keessattuu aadaa irratti akka hojjetu
ati hojjettu baay'ee kan nama boonsu qulqulluu kan makaan qabu fakkeenya nama ta'uu dandeettus keessattuu aadaa irratti jedhaniiti nama hedduudha kan yaadanaa kaasu kana kan jiru Filmmaking. Anis ni beeka. Egaa daawwattoonni keenyas warreen sirba kee daawwatan ni beeku. Keessaayyuu yaadni ka'u Adem fakkeenya gaarii nama ta'uudha jedhaniiti. Sirboonni ati hojjettu aadaa wajjiniin hidhata guddaadha kan isaan qabani. Haalli uffannaa aadaa haala itti dhiyeessitu wantoonni achi keessatti beeksiftu keessaayyuu dhaloota amma duubarraa dhufanii fakkeenya gaarii ni ta'a jedheetiidha kan hin kaasu. Anis kanuma sababeeffachuufanii keessummaa keessi godhadheerra. Egaa namoonni waan dhaloota nuuf fuuldura jiranidha. Keessaa fakkeenyaaf Dooktora Kabajaa Alii Birraa Artiist Alii Birraadha yoo fudhanne dhaloonni amma jiru waan guddaadha kan isaan irraa baratan. Siniifillee fakkeenya guddaadha. Kanaafiyyuu hojiileen gaarii ati hojjette dhaloota duubarraa dhufuuf immoo daraan beekumsaa fi ciminaadha kan inni laatuuf. Keessaayyuu kilippoota afaan Oromoo yeroo ammaa kana bahaatiin jiran sirboonni bahaatiin jiranii sagalee fi viidiyoo isaanii yeroo itti waliin madaalle jira. Afaaniin aadaa sirboo ta'e viidiyoo irratti wanta biraa yeroo ilaallutu jira. Waan ammayyaa yeroo itti agarsiifamu jira. Mee kana akkamittiin qeeqxame? Ani jalqaba nama aartii kennaaf gumaata godhe qeequu kiyya duratti jalqaba nama kamiifiyyuu galata guddaa galchuun barbaada. Maaliif yoo jenne humna qabuun namni kamiiyyuu barnoota tokkodhaan waan san barnootaan deeggaramee osoo hin taane gumaata aartiidhaa godhu hunda godhuu qabeedheeti namni tokko tattaaffii gochaa ture. Kanaan waan guddaadha galataatti galateeffachuun barbaada. Itti aansuudhaan immootu wanni qeeqnullee baay'ee nu barbaachisa. Wanni qeeqnu maaliif fakkeenyaaf namni tokko aadaa yoo hojjete aadaadha. Aadaa gaafa jennu aadaan sun akka guddisuun bakkuma jirtu ta'e garuu gaafa aadaa kana guddisuun akka aadaa san gadhiisee bifa biraa qabatee dhalootaaf darbus osoo hin taane isa ka ganama isa oriijinaal ta'e san qabatanii waan sila gara saayinsiitti yoo fidde waan akka ogeessaatti muuziqaatti sirreessuu qabdu malee aadaa faaluun barbaachisaa miti jechuudha. Fakkeenyaaf nama aadaa sirba osoo jedhu uffata ammayyaa fakkeenyaaf shubbisaan uffata aadaa uffate anammoo uffata biraa uffadhe barbaachisaa miti. Uffannaa irraa eegale shubbisa irraa eegales shubbisa keessatti baay'ee kan qeeqan sirba shawaati sirba tuulama dhiifama maaliif waa hedduutti dabalaa jiran maaliif wal fakkaata jechuudhaan waan adda addaa jechuudhaan kiroogiraafii shubbisa achi keessatti isaan hojjetan waan hin malle numaayyuu amma baay'ee kan na yaachisaa jiru isa san maaliif akkaataa dhaloota isaa ka'umsa isaan gadhiisaa irra baay'ee keessattuu sirboota baay'eerra sirbi tuulamaa sirbi shawaan kun baay'ee qeequu qofa osoo hin taane ogeessi kana ilaallatu otoo sirreesse natti tola. Nama kana duuka bu'ee wanti kun sirrii miti dhaabbadha jedhuun nu barbaachisa yeroo ammaa kana keessatti. Egaa qeeqa keessatti egaa kaasteetu jirta. Keessaa yoo egaa sirba shawaa keessatti namoonni amma shawaan sirba ta'e namni tokko uffannaa aadaa shawaa ibsu aadaan shawaa maal akka ta'e beekuudha kan inni qabu yaada keessatti kan seenaa mata sanis irratti beeku aadaa uffannaa sanis irratti beeku itti dabaluudhaan fakkeenyaaf waan nama waa balleessaa jiru itti dabaluudha. Fakkeenyaaf waan tokko hin uumne jedhaniiti waan biraa keessa galchu fakkeenyaaf sirboota biraa irraa fudhatanii itti dabaluu kana amma maaliif keessatti sirba tuulamaa kana shubbisa keessattuu walaloon kennes immoo akkasuma walaloon baay'ee hedduutu jira. Fakkeenyaaf namni tokko osoo waa'ee jaalalaa sirbu waa'ee gootaa keessa iddoon itti fidu jira waan waliin fakkaata. Sikuensii qaba wanti tokko sirboo tokko yoo hojjettu sikuensii mataa isaa qaba. Sikuensii yoo jennu tartiiba fakkeenyaaf seenaa waa tokko kaafta haala inni gochoota jiran kaafta fuuchiriitii isaan yookaan fuulduree isaa maal ta'uu akka ta'u kaafta. Walaloo tokko ilaallu immoo asitti waa'ee gootaa kaasaa asitti immoo waa'ee jaalalaati. Wantoonni biraallee kan hojii wal fakkaatan baay'eetu jira jechuudha yeroo kennu qusachuudhaaf. Amma dur namni hunduu gama danda'u hundaan gumaacha godhaa ture. Amma mootu sirreessuun immoo nurraa eegame jechuudha. Maaliif callifni akkasumatti fufuu qofa otoo hin taane waan qeequu qabnu qeeqne waan sirraa'uu qabnu sirreessaa aartii keenya akkasitti guddisaa deemudha malee callifne namni hundumti itti gadi yaa'ee yoo callifneetti gabaa bilisaa ta'e qofaaf yoo laalle akkuma aartii keenya guddisuuf xaaru san barsaal balleessaallee deemuu dandeenya. Waan ta'eef of eeggannoo nu barbaachisa.
sirriitti qeequunis sarchi goone waan tokko sirreessaa deemuunis nu barbaachisa. Tole Adem egaa waa hedduu nu kaasteetidha kanatti jirtu. Mee daawwattoonni keenyas egaa mana isaanii taa'anii nu hordofaatidha kan isaan jiranii. Egaa Adem sirba isaatii haasaa jira, sirboota biraas qeeqaa jira. Hojiileen Adem hojjete jedhanii egaa nu ilaaluun isaanii hin oolu. Mee gidduutti sirba kee affeerree deebinaani. Mee sirba kee keessaa uumaa deebisi kan jedhu afaanii waa jedhiitoo. San booda sirbicha ni affeerra. Uumaa deebisii kana sila walirraa fuudhan sirba gamtaati gamaa gamana. Asi jalaan qaba kaa. Uma debise hayo umatiya hayo uma debise umatiya hayo umatiya debise umatiya hayo sirbitu qonna barakisa wala rafu Rakkisa beekte keessaa immoo sagaleen kiyya akka Ayin dandeettaa jabduudha waan jechuudha. Tole kaa hordoftoota keenya isinis kan hordofaa jirtan ETV afaanota sagantaa afaan Oromooti. Qophii kana immoo qopheessee kan isin biraan gahaa jiru dhaabbata piroomooshinii miidiyaa Abdii Luucceeti. Keessummaa keenya kabajaa Adem waliin ta'uudhaan anis kan isin biraan gahaa jiru mooneet beeksisaati. Sirba Adem uumaa deebisi kan jedhu daawwadhaa fi walitti deebina.